oduu amme akka waajirri paaspoortii Saudii jawaazaan jawutti odeeffannoo achi harkanne lammiileen Saudi Arabiyaa keessatti hayyamni jalaa bade baay'inni isaanii olaanaadha. Kanaaf jechuudha warroottan yakka raawwatee jechuudha kan barbaadamaa jiran waan hin ta'in hayyamni jireenyaa baay'een murtoo amnestiin kanaan fooyya'uu danda'a jechuudhaan dubbatanii jiran. Akkasuma namoonni paaspoortiin jalaa baddee fi kun hundi hojii eegalleeti jechuudha dalagaa jirraa ammoo mootummaarraa jechuudha labsiin ba'ee ragga'uu baatus hangamatti hojjechaa jirra. Mootummaas qumani qaba yoo jechuudha dhaabaa jee ni dhaabnaa amma jechuudha namoonni yeroodhaan galmaa'ee jechuudha sirreeffachuu qabachuudhaan dubbachaa jiran. Kanaa booda immoo labsiin amma ba'uu deemuus ammaas bifaariyaan labsii akka malee jabduuti akka malee ulfaataati. Namoonni hayyama jechuudha hin qabne mana sirreeffachuu hin danda'u. Akkasuma rakkoon ammaan tana jechuudha labsiin amma hon baasuu deeman akka malee waan jechuudha warroottan hayyama hin qabne as keessa jiraataniif yaachisaa ta'e ijoolleen teenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Kanatti aansuudhaan Muuyaddiin Abdullaahi Umar gaazexeessaan duraan Harar keessatti uummata tajaajilaa ture kan dhiyeenya kana poolisii naannoo Harariitiin qabamee hidhamee turtii ji'a tokkootiin booda hidharraa bahuudhaan gara maatii isaa galee jira. Kanaaf baga rabbii si baasa jennaan asuma. Kanatti aansuudhaan ogeeyyiin fayyaa biyya teenyaa akkuma jirutti hiriira ba'aa jirti. Miindaan keenya nuti dabalamuu qabaa mootummaan gaafii nuti gaafanne nu deebisuu qabaa jechuudhaan itti jiran barsiisonni illee itti dabalaman fakkaata. Kanaaf ammoo mootummaan deebisaa laachuudhaaf qabaaf miindaa isaanii dabaluu qabaaf dhugaadha. Hojjettoonni mootummaa biyya teenya keessatti miindaan isaan madaaluu kafalamaa fi hin jiru. Haa ta'u garuu ammoo kanarratti jechuudha ogeeyyiin fayyaatii fi barsiisonni illee mirga jechuudha ifii gaafatan ammaasis kan siyaasarraa bilisaa qaamni sadaffaa ammoo as keessa jechuudha akka malee waa leellisaa jira osoo jechuudha atakaaroo isaa mootummaa fi ogeeyyiin fayyaatii barsiisota kana jedhutti uumuu baate qaamni jechuudha sadaffaa kun baay'ee gaariidha irraa dhaabbate jechuudha isaan mirga isaanii karuma seera qabeessaatiin akkataatti gaafachuu jiraniif gaafatanii ammoo qaamni sadaffaa kun jidduu deemuun yoo jechuudha rakkoo biraa uumuu fi akkasuma jechuudha ogeeyyiillee hanga hojii dhaabsisuu fi hanga mootummallee tarkaanfii fudhatu mootummaa fi hawaasa waliif buusuu yaani ogeeyyota waliif buusuu yoo taate malee waa beekee yaani qaamni sadaffaan kun furmaata fida jee yaadu akka kiyyatti yan. Qaamni sadaffaan amma keessa socho'aa jiru kun ogeeyyota fayyaatii barsiisota mirga isaanii gaafachaa jiran kana keessa socho'aa jiru kun akka waan jechuudha ogeeyyotuma kanaa gara siyaasatti galchanitti mootummaadhaaf jechuudha ilaalcha biraa keessatti fudhatamuu danda'aaf. Kanatti aansuudhaan Dr. Abiyyiin turtii waggaa dheeraan booda gaafii fi deebii gaazexeessaa waliin taasisee jira. Dr. Abiyyiin erga jechuudha lola Tigraay dhaabbateen booda miidiyaan tokkollee miidiyaaleen mootummaatis ta'ee kan dhuunfaa dandee jechuudha Dr. Abiyyi wajjin gaafii deebii taasisee hin beeku. Innillee Dr. Abiyyiin ayyama tokko gaazexeessota kamiifuu hin ayyamne jechuudha as hin baane arrammoo yeroo jalqabaatiif gaafii deebii gaazexeessaa wajjin taasisee jira. Gaafii deebiin inni taasise immoo boruu ABS TV irratti gallakkifamti. Yeroo dheeraa kana maaltuutu jechuudha miidiyaaleen addunyaa garaagaraatti illee gaafii deebii akka waliin taasisaniif yeroo hedduu gaafachaa turan ammoo akka ayyamaan ta'inii fi akka didee waan odeeffannoon gabaasamaa turtes ibsaa ture jechuudha. Har'a maaltu hayyamsiisee egaa mee hundaafuu waan irratti gaafii deebii taasisan kan jala buunee isin gabaafnu ta'a. Kanatti aansuudhaan qindaa'oo ministeera biyya teenyaa jechuudha Taayyee Asqasillaasee har'a Raashiyaa galanii jiran guyyaa yaadannoo injifannoo jechuudha 80ffaa Raashiyaa irratti hirmaachuudhaaf Raashiyaa galeetii jira. Guyyaa yaadannoo injifannoo jechuudha Raashiyaa kanarratti qondaaltonni biyyoota garaagaraa hedduun waan argamaniif achirrattis marii isaanii wajjin taasisaa jechuudhaan eegamaa jira. Kanatti aansuudhaan lammiileen hojiif biyya alaa deemaa jiran 35 irraa hanga 70 gaafatamaa jiran akkasumaan mirgaa fi nageenyi isaanii jechuudha haala gaariin eegamaa fi hin jiru jechuudhaan miidiyaan gabaasaa jira. Kanatti aansuudhaan filannoon jechuudha majalisootatis waan dhiyaatee jiruuf gareen jechuudha Ahabaash filannoo kana jechuudha injifachuudhaaf akka malee wal jaartee jechuudha qophiirra jirtii oduun jettu nu geessee jirti. Kanaaf gaa uummanni islaamaa sunniinis if qopheessaa akka majalisa keessa jechuudha jabeeffadhaa isiniin jenna jechuudha. Kanatti aansuudhaan geebni addunyaa bara 2026 xumura waraana Raashiyaatii fi Yukureeniif sababa ta'uu danda'a jechuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraamp dubbatee jira.
Tiraambii dhorkaan garee kubbaa biyyoolessaa jechuudha Raashiyaa akka addunyaa irratti hin hirmaanne gooteef kun ammoo sababa jechuudha xumura waraana Raashiyaatiif Yukireeniif sababa ta'uu danda'a jechuudhaan dubbate. Kanatti aansuudhaan wal waraansi Indiyaa fi Paakistaan akkuma itti fufee jira ammaas jechuudha. Indiin jeettiiwwan hedduu karaa Paakistaan erguudhaan Paakistaanis akkasumatti jeettiiwwan 25 ol qolachuu gabaaftee jirti. Ammas Paakistaan humna waraana isii jechuudha meeshaa qabdu gara daangaa Indiyaatti fe'aa jiraachuun dhagame. Lolli ammaan tan Indiyaa fi Paakistaan jidduutti baname kuni biyyoota jidduugalaa kana yaachisurraa kan ka'e ministeerri Suudii Arabiyaa jechuudha manguddummaaf jidduu seenuuf gara Indiyaa imalee jira guyyaa irraan tana. Kanatti aansuudhaan Rooberti Faransiis Paapaasii haaraa filattee jirti. Paapaasii kaatolikii dheengadda du'e hordofuudhaan ammaan tana kan paapaasii kaatolikii ta'e lammii Ameerikaa ta'uun gabaafamee jira. Kun lammii Ameerikaa yeroo jalqabaatiif paapaasii kaatolikii Faransiis ta'uudhaan filatamee jira. Akkuma ani isinii gabaasigaa paapaasii haaraa filachaa jiranii kaatolikii jechuudha Faransiis jedhe ammoo lammii Ameerikaa yeroo jalqabaatiif paapaasii Faransiis ta'uudhaan filatamee jira. Amma filatanii ijji jechuudha hawaasa baay'een jechuudha addunyaa achirra jira eenyu filatanii ammoo filannoon mirkanaa'ee jira amma arraa fi boru jidduu ajandaa miidiyaan kana facaasuudhaaf jechuudha itti ejja. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduuleen irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin angolii deemnutti sheer duwwaa turan facaasaa akka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti. Oduulee biraatiin gaha akka nuti deemnutti ilaal. Ammaasis gizee gara chaanaala kanaa dhuftan mallattoo gurraatti harka mirga irratti tuquudhaan saabskiraayib godhaadha. Maatii keenya ta'an nutti dabalamaadha. Oduulee guyyaa guyyaan haareetan dhugaa qofatan sobni takka keessa hin jirre isin biraan geenye yeroo hunda. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.